Imaltuu deemta guyyaa har'aatiin booqe tokko isan daawwachiin. Booqeen tulleen aanaa dirree ganda roomsu jedhan keessatti argamti. Booqe tan maqaan isii booqee oomaa jedhan. Akka jaarroleen argaa dhageettii jettutti booqeen ooma tuniin bar duri. Waggaaf ganni isiillee beekuu dhibaatan bar duri booqeen tun nami oomedhan. Booqe tanam gama gartan sun gaman harqabuu jirsuni gam suniin irra dhaqate nami maqaan isaa oomedhan adoo ohaamu jiru. Booqe sun irra dhaqatee jedhan. Booqe sun irra dhaqannaan achumaan maan jedhan achumaan booqee oomatii jedhan itti moggaasanii. Booqeen tun duuba uumamii isii yoo laaltanii booqeewwan gaara hedduun gargar gorti. Wanni duuba booqe tana booqe dhibiirraa addi godha tokko haaluma misiiti. Booqeen garii qaa qabdii karaa ittiin seenan qabdi. Booqeen tun ammoo booqeewwan laf boorana kee jiran keessa booqeen isii wal fakkaattuun booqee magaadoofaa, booqee sooddafaa, booqee dilloofaa wal fakkaattii jechuudha. Akkuma arguu jirtan kana gam cufaan marfamtu. Nafi isii cuftii marfamaa seeleen homaatu hin jirtu. Ammallee gadi qajeelti. Dhahaan adoo silaa fakkeenyaaf dhahaa wayii fuunee asii gar booqe tana akka darban taate jalsuun bu'aa jechuudha kan nu darbin. Tanaafi booqeen tun hagam akkasiin gaffagoo tanaan beekuu dandeettani. Booqe tan duuba yoo marri laf boorana tana yookiin laf roomsoo tan keessa fuula hedduu yoo marri dhumatu booqe tanatti horii bobbaasanii hagammaa horii kee ciisa. Horiin ammoo booqe tan bu'ee ol ba'uuf akka malee rakkata. Akkuma booqe sooddafa akkuma booqe magaadoofa jirtu waan ta'eef haalli uumamisi. Duuba booqeen tun booqe akkanaati ammaan tan horii kee ciisa. Yoo hedduu ammoo lapheesii sun cufa jaldeessi gaara achoola gaaf duri midhaan laf jiran jaldeessi gaara hedduu yoo obruu nama nyaate nami reebu gar booqe tanan baqata. Maaliif ennaan booqe tan namni fuula cufa miila yaa'uu hin danda'u. Rarraatuamtuu taskee jiru waan ta'eef booqeen ooma duuba booqee akkam fakkaattu. Duuba booqeen tun goda wayii qaqqabdi. Goda akka jira godallaatti jedhanii godi amma gama sunini godallaatti jedhanii allaattii wayiitti achi gaggala. Rarraatu hamaamtutti booqe tana afaan jiraa jechuun. Booqee ooma jedhanii booqee akka malee guddooti. Booqeen tun duuba dosila qorannoo wayiifa taasisanii booquma akka booqee sooddaa taa gaarii qaanjibboo keessa bahee jedhan suni isillee booquma akkasii faa ta'uu dandeetti. Gaarii wayii volkaanoo wayii as keessa sababa volkaanoo wayiitiin uumamuun dhabdu akka duuba barnootii waan akkanaa kan qorqoratu jedhutti booqeewwan hedduun gaarreewwan hedduun dhohiinsa volkaanootiin uumamanii jedhani. Booqeen tun ammoo akka booqee sooddafaa gaarii ta'e wanni gargar as keessa bahuu dandeetti. Duuba albuudii homaatu as keessa guddoon argan malee haa taatu ammoo mallattoo wayii waan akka albuuda waan akka magaadoo fakkaata wayii as keessa akkisiin jirtu jaarroleen dubbatti hunda booqee suni. Horiin cuftinuu amma bu'ee bahuu hin danda'u waan akka loonii fa'aa yoo taate malee amma gaalii booqee tan bu'ee bahuu hin danda'u. Akka malee dhibdii jechuun lafti booqe tanaan gararroo afaan kun qorkeedhani olla jaldeestimatti gamachaan sun hin jira. Qorkeedhani laftan duri qorkee duubonni jedhanii fi bineensi qorkeedhan duri laftan irraa galuun dhabu bineensi qorkeedhan kaamma baay'inni isaatu guddoo laf keessa hin jirre duri laftan irra galuun dhabu. Olla tokkotti afaan kan jira olla abbashuun jedhanii. Duuba booqe tan akkuma arguu jirtan sun jallisii sun laala loonti ciisa. Horiin jal sun cuf gabbu'ee oolaa jechuudha. Keessi isii ammoo diriira. Lafti akka kooticha wayiillee fafakkaatti fuula gariitini. Keessi booqe tana diriiraa dhaddoota fi mukkeen gariitti booqe tan kee jira. Lapheen isii tun cuf akka malee rarraatu hamaamtu qabdi. Gad bu'uufiyyuu namni duraan hin beekne. Akkuma argee booqee ooma tana gabbuu hin danda'u. Booqee akka malee guddooti. Laala dhakaayyeesii. Nami daawwachuu feetan lafa kana tana dhuftanii daawwattani. Akka ana dirreetti yoo booqee sooddafa taate malee booqeen bifta naan uumamte ta dhibiin hin jirtu. Booqee addaati. Gaarii kun ammoo gaara angeedhan. Gaarii gama ilgalchuu booqee tanaatiin mul'atu kunini gaara angeedhan. Hulleen gaara guddaa yoo hedduu biyyattii haloollee godhattee yoo bonaallee ittiin fayyadamanii.
Amma immoo garana tolbaane afaan booqee oomata yoo jan eesfaatti mul'ata. Lafti dhaattu tana jeni nama akeekuu danda'an lafa kan fa'a eesfaa waan jedha isan agarsiifna. Lafti gama booqee oomatan gam ilgalchuutiin jirtu. Gam ilgalchuutiin jirtu amma egaa kaameraan nu mul'isu malee harabaraa jedhani kallattii kanaan jira. Hadibiin ammoo gaarreen gama mul'atan sun gaar ayaa jedhan. Gaarii am gama mul'atu sun gartee gaar ayaa jedhan. Gaarii ayaa kun gaara akkamiiti yoo jettani is gam suniini arda walee jira. Ardaa walee Waaccuroqaa abbaa gadaa Boorana nam duri nama akka malee qajeela jedhan. Walee Waaccuroqaa duri achi qubatee jedhani. Laftummaan amma isan garsiimtulleen yaa walee jedhanii yaa walee tastaa'eefa waan jedhanii jira. Gaarii amma immoo fuul kaamera keenya dura mul'atu kunini haasaan diqqaan kunini diqqaan kuukichi kun gaar tulluu harreedhaan dhaattuu isaa ollaa tokko jira ollaa salleessu gurraacha jedhanii ollaa akkanaa jira ollaa dabbasoo daalachaa illee jedhanii kaama immoo fuul kaamera keenya dura mul'atu kun gaar gorroo jedhan. Gaar gorroo kanaan gam isaa dhaattuu akkana lafti jirtu ollaa gamarroodhanii qorqooroomaan baruun suloo roomsoo jira. Hagam suni mul'atu waarrichi samii wal fakkaasuun ammoo gaar badda kootichaa jedhanii kajalaan darre tokko mul'atu bulbuledha lafsuun maqaan achiin gololchaa waltejjiti guddaa yaanna dur taa'uun ammoo gaar yaawalee jedhanii ollaan jala kun olla ilmaan uqqaa jedhanii gaar yaawalee kan jalaan jiru ollaan gararroo kun ammoo olla alkanoo gurraacha jedhan ulleen ollum yaawalee tan kee jiru gam sun gartu gaar cuf gubbataa sun gartu gaarreen kan cuffiixee irra mul'ata kaamma dhaddacha mul'ata dhaddachi irraan gaar gurraacha mul'ata irraan ammoo gaarii daalachi fiixee irraa mul'ata gaar sun beektu waal mala hobboo roobaa ta'edhan sun kaan ijoolleen kuuchuu achi dhuftee biyya akka fudhattu gubbaa waal malee hobboo rooba hunnoo gaar fagoo mul'atu suni gaarii meeggalleen suni gaarii simuu meeggangam sun ejjulleen suni kun ammoo kan mul'atu kunini booqee duuloodhanii booqetti haartanaane amma gaara mukii wayii gubbaa ijaanji kun haasaan daalacha kana haarsun keessan booqee wayii jira. Gaarii kun ammoo gaara booqee duuloodhanii gaarreen akkanaa jira. Duuba imaltuun teenna taardhata booqee oomatiif waan dhaattu isii jira isan daawwachiiftu hunno suni amboruu konsooti. Waayilii galgaluu buleeti horaa bula.